Efaan Roottaa fi Abrahaam dhugumaan araaraman jennee baay'ee tokkodhaan gammannee garuu immoo yeroo isheen dhuftee sobadha jettuu dhugaa natti hin fakkaanne maaliif akka isheen kana goote gaafachuun qabaa yoo jedhu dubbatee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessa siniin jedha. Lammiiwwan qomoowwan qimamoota siniin jecha. Egaa yeroo baay'ee ani gaa'ila isaaniidhaa fi dadhabeera. Namoonni baay'eenis illee naa bilbiltanii baga gammaddee naan jettaniitoo turtanii. Anis baay'ee tokkodhaaniin gammadee garuu immoo dubbiin soba ta'ee biraankiidha moo maalidha isuma dhugaatti akkana goote jedhee jechuudha. Gaasheenis akkasuma hundumatiyyuu gammadee kaleessallee maaliifidha obboleessa keetti hin dubbattu maaliif gaa'ila isaanii kana hin sirreessitu naan jettanii kallattiilee baay'eedhaanii akka sinna dubbisaa turtan nan beekaa. Anis immoo kuni hundisaayyuu gatiin dadhabbii koo deebii argate jedhee nan ture yoo jedhu egaa kan inni dubbachaa ture. Yeroo kanatti immoo Ruuttaan hin dhufte jechuudha. Yeroo Ruuttaan dhuftutti Ruuttaa yeroo darbees wal arginee turre garuu immoo walitti buuneeti kan deemne. Inni ati gochaa jirtu kuni maalidha jennaan naan gallee maal jechuu barbaaddi gaafa ishee jettuuni nuti mee dhugumaan araaramtan seenee jennaan ani yeroon ija kootiin kana hundumayyuu argee gara duubatti deebi'een jireenya wajjiniin jiraadha jedhee yaaduu baay'ee tokkodhaanii ana natti ulfaataa baay'ee miidhameetoo jira. Jireenya koo keessatti dubartoota hanganan jedhamne si lakkaa'u baay'een isaanii dhufaniitoo jiru. Isa biraanis immoo akkan ani homaa tokkoyyuu gochuu hin dandeenyetti na amananii turanii. Ani immoo maal gochuu akkan qabu isaanitti agarsiisa jedheenii waanuma xiqqoo ishiitiidhaan kutadhee muradhee ka'ee isaanittis agarsiisetu jira. Osoon maatii koo akkasumallee maatii keessan gaashee fi armee keessi yaaduu baadheera ta'ee kana caalaa nan deeman ture. Garuu immoo homaa na fayyada jedheeti miti. Garuu maalumayyuu ta'uu maalumayyuu gochuu akkan danda'u haa baranii fi maaliif yeroo ittaanii na ilaalanii homaa tokkoyyuu gootu jedhamee waanan yaadameefidha yoo jettu jechuudha. Kan isheen dubbattee Efaanii immoo maalidha kan isin qabattanii gaa'ila moo taphadha jennaanii hangan ani isa kabajee inni anaan nan kabajne waanuma tokkoyyuu anatti na yaadaa hin jiru. Dubartoonni barbaadan dhufanii afaan isaanii akkanatti bananii abbaan barbaadee akka barbaade akkanatti haasa'uu taasisee na tuffachiisee yoo jettu jechuudha. Kan isheen dubbatteetu jirtu isa dhugaa dubbachuudhaaf ani karaa mataa kiyyaa yeroo darbe viidiyoo akkasittidhaan sobaa ishiin jettee dubbatte irratti dhugaa baay'ee nutti dhaga'ame hunduma keenyatti jechuudha. Roottaasuma dhiifama gaafachuudha kan inni barbaadu jechuudha. Sababni isaayyuu jechuudha namicha gowwaa jechuudha sarbaa dubartii jalaa bahuu hin jaalanne jechuudha. Kana akkamitti ilaaltees itti deebiti. Isa dhugaan siniin jedha. Ilaalame wanta inni ta'aa jiru wanta inni hojjechaa jiru jechuudha. Kaleessas osoo isaan gaa'ila keessa jiranuu samaanaan isaanii osoo jiruu seeraan gaa'ila nama dhaabbatee ta'ee osoo jiruu jechuudha. Osoo gaa'ila isaarraa gargar hin bahiini dubartiidhuma kana faana ture. Waraqata itti kennee deebi'ee waamee dhiifama naa godhe jedhee kan intala ishii sanaa gaafate isadha. Mee otoo isiniitii keessa jiraattu biraankiidhuma warra wal godhanii suura nama tokko Facebook irraa buusanii kuni maalidha jettee gaafa dubartiin tokko argite hangam akka walitti bu'anii manni isaanii hangam akka jeeqamu
tokkoon tokkoo keenya hin beennaa jechuudha. Garuu immoo Biraankee osoo hin taane Ruutaa waan baay'ee ija ishiitiin argitee gurra ishiitiin isa dhageesse caala jechuudha. Kanaaf iyyuu boruunis kanuma ta'a. Wanta jetteef waan hojjettee keessaa ba'uudhaafi jechuudha. Kanaaf inni akka barbaadetti bobaa dubartii jala adeemu. Isa dhugaan siniin jedhee jechuudha. Mee dhiira eenyuuti kanii ana Abrahaamiin malee agarree jechuudha. Kan bishaan keessaa dubartii biraa wajjin qullaa tan boraacaqee jechuudha. Kuni baay'ee tokkodhaan jechuudha. Nama jibbisiisaa jechuudha. Egaa Ruutaa akkamittidhaan kun siif dhufuu danda'e, akkamitti kana yaaduu dandeesse, ati gaafa irratti sagaagaltee gaafa irratti akka barbaadde taatee dubartittii qullaa baattee bishaan keessa siif achi deemteettu gaafa qaama keessa walitti agarsiistan akkanan seene iyyaanni akkattiin maaliif iyyaadiin innaa Ruutaa waan gaarii goote isa dhugaan siniin jedhana. Viidiyoon kun immoo kan duraa ta'uu hin didu. Sababni isaayyuu erga waraqaan yookiin immoo farrameetti kennee miti kan waraabe jechuudha. Ifaanii kan turedha fakkaata. Isa shingaafaa egaa akka zetteenii ittidha jechuudha. Ganama isaa ta'uu danda'a kan inni waamee gaafate. Baasawee hundi namaa jechuudha. Ruuttuma danda'a akkuma ishiin jette wanta xiqqoo ishii qinxaasa wayii ani gaafan dubbadhe addunyaa muluu walgaa itti ishiinu jechuudha. Obboleettii ishiitidha. Bakka Ruutaa maali inni akka barbaadetti sagaagalee koo dhufee nasimadhu jechuudha kan inni barbaadu jechuudha. Isa isaanii gaafadheen ture waameetoo innaa yeroo nani gara mana ishiitii dhaqee nan simanne achi na dhiibdeetoo jirti. Isa kanaafuu maal gochuun danda'a reennaani an akkamittidhaan inni dubbii sobaa dhufee ifa manaan jedhee na gaafatee anis immoo simachuu akkamitti nan danda'a hundisaayyuu sobaadha. Abrahaam kan inni gochaa jiru diraamaa inni hojjechaa jiru hundisaayyuu sobaadha. Akkamittiin immoo yoo jettaniitu ta'e jechuudha. Ilaalaa haadha manaasaa dhabuu haadha mucaasaa dhabuu osoo hin taane kan isaan gaddisiisee ushummaa dhabuu isaati. Ushummaa gadi jedhee akkatti inni dhiifama naa godhii si balleesseera natti hin fakkaanne jedhee akkatti inni dhiifama gaafatu ilaalame. Ruutaadhaan akkas jedheeraa. Ruutaani yeroo ishiin jaalala ishee haa ta'u inaaffaayyuu irra haa ta'u garuu yeroo ishiin akkasittiidhaan ofitti qabdee ofitti sissuu barbaaddee guyyaa 3 sana fuulli isaa ifeeraa haadha manaa koo baganatti deebitee haadha mucaa kooti eeyyee si miidheera si gaddisiiseera jedhee fuulli isaa guyyaa gaafa tokkitti hin himne jechuudha. Maaliif isa kana amma karaa mijeeffachuudhaaf Ruutaatu miidhee bahee Ruutaatu irra hojjetee bahee Ruutaatu hin barbaanne jedhee namni gara Ruutaatti akka garagalu isaan immoo dhugumaan iyyuu miidhameera akka jennuuniif jechuudha. Wanti inni miidhame tokko ittiin hin jiru. Kan garaatti baate Ruutaa, kan da'e Ruutaa, kan tuffatamee akka barbaade ta'e Ruutaa, kan gaa'ela ishii dhabe Ruutaa. Abrahaam waan tokko maaltu dhabe? Maal dhabame? Maal miidhame? Waan tokko wanti miidhame hin jiru. Soobeetu shushukee jechuudha. Itti beekamu fakkeessu jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe. Ani dhiira fakkeessituun jaaladhu. Maal amma samee maal dubarticha hafuudha. Ishee Ruutaa faana wal dhabeera ta'e maa sabsabbeedha hin taa'in. Dhiironni tokko of qabanii haadha manaa isaan irraa gargar bahanii waaqatti kennanii waggaa 10 waggaa 20 turanii tokko walitti deebi'anii jajjaboonni isaanii jiru. Har'a dubartiin tokko biyya biraa jiraattee dhiirri tokko biyya biraa jiraatee waggoota 15 waggoota 25 kan jiraachaa jiran tokko jiru. Isayyuu dhala guddisaa dhiironni jiran jiru jechuudha. Kuni maal dhala isinitti fakkaata? Qumxaasaa sooree jechuudha. Dubartii jala suk jechuudha. Kun immoo sagaagalummaadha jechuudha. Kun immoo xuraa'ummaadha jechuudha. Atis jechuudha eefaanii yeroo hunduma Ruutaa dandeessa. Yeroo hunduma dhuftanii hundi keessan Ruutaa dhumatti jechuudha kan isin afaan keessan battan jechuudha. Bakka amma bakka dubartii buunee haasofna jechuudha. Achi dhaqaatee jechuudha ofitti qabaatee jechuudha isaan haasofsiisaa isaan. Abbaa isaas yoo ta'e obboleessa isaas yoo ta'e obboleettii isaas yoo ta'e buziyyee yoo ta'e jechuudha. Yoo gaddite yoo maal jette jechuudha. Namni tokkittiin gadi teessisee Abrahaamitti jechuudha. Hojiin hojjechaa jiru kana kuni badiidha jedhee ragaatti godhee itti mee of duuba akka inni deebi'ee mana isaa akka inni ilaalu dhala isaa akka inni ilaalu
dubartii kanaan akka laalu taasise tokkoyyuu hin jiru. Kan isaan gochaa jiran, kan isaan irratti taasisaa jiran Abrahaam akka miidhamne, Abrahaam akkuma barbaade ta'ee maaliif faayidaa wayii irraa argatu waan ta'eef isaan gargaara waan ta'eef bakka nama baay'ee guddiseera. Kanaaf namni immoo jechuudha nama guddisuu qofa osoo hin taane mana isaa guddisuudha. Namni gaafa ofii ta'e, gaafa dhala isaatiif ta'e kan namaaf ta'eera jedhama. Osoo mana isaa miidhaa jiru, osoo dhala isaa boochisaa jiru nama biraatiif ala bahee ta'eera taanaanii kun oma tokko faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Sinii galeera. Kanaaf in fakkeessa ture Abrahaamii, in odeessa ture Abrahaamii. Waanuma Ruutaan laphee cabsite iyyuu hin qabu. Inni karaa ittiin Abrahaam irraa mannoo Ruutaarraa gargar ba'u barbaadaa ture. Isa dhugaan siniin jedha. Gaafa Ruutaan mucaa keenyaaf jennee waan hundumayyuu dhiisnee gaaffii hin danda'u walitti deebina jedhu jechuudha. Kan gaddaa ture eenyu? Kan gaaffii gaafachaa ture eenyu? Yeroo sanatti maan jilbeeffate maa gadi hin jedhin eeshi immoo Ruutaan immoo irratti hojii kana hojjette amma Ermeellaa waamu maa ishii bira dhaqiin maa nama biraa fudhatee jilbeeffatee ifa manaa godhi baqqaayi kanaa booddeen fedhu jedhee akkuma ishiinuu jechuudha warra isa miidhaa jiran warra ibiddatti isa oofaa jiran isaarraa fageessitee jechuudha haa ta'uyyuu malee jechuudha kan ishiin adeemte jechuudha inni garuu jechuudha ushummaa isaa dhabuu ushummitti ishee wajjin qullaa bishaan keessa cambararra qusana dhabuusaatu isaan gaddisiise jechuudha. Kun immoo sobaadha. Akkas godhi akkas jedhi jedhaniin jechuudha. Ermeellaadhaan amanaa jechuudha. Ruutaan baay'ee miidhamteetti. Isa dhugaan sin jedha sobdeetti keessi ishii gubbaan ishii kolfa malee keessi ishii gubateera. Waan baay'ee dhabde. Sababni isaayyuu jalqaba irratti kan jaalala gaafatee addabaaba irratti ishiidha. Har'a immoo kan gaa'ela ishii dhabe ishiidha. Kan dhalli harka jiru ishiidha. Waa meeqame itti yaaddaniittu waa meeqa dandeessi kanaaf iyyuu afaan keessan ishiitti baniinaati dhiisaa gadi jechuudha dhiisaa bakka akka barbaade haa ta'u obboleessa keetti deebi'e inni mee balleessiraa inni mee maal ta'eera maali mootummaa biyyichaa gootanii inde mootiidhuma gootame mootiinuu gaafa balleesse kana balleessiteettadhaan jedhama jechuudha na mootii miti Abrahaam ejjeera sagaagaleera akka barbaade ta'eera xuraa'ummaa hojjeteera bakka wanta namatti agarsiisuun immallee agarsiiseera jechuudha sila nama qabuuf sila buchulloota wanti afaan kakakkaayee qabuuf jechuudha wanti hundumtiyyuu sila mijateedhaa fi Abrahaam gaariidha jechuun dandeenya adda babee irratti waan baay'ee hojjetee nutti agarsiiseera jechuudha na isa biraaniyyuu waanuma tokko shummitti akkatti kadhate jechuudha har'a dhufte abshar har'a dhufte ati ababaa sin kennitaa fi qalabatee sin gootaa fi oma rakkoon hin jiru garuu murtiyyeen baay'eedhaan miidhamteetti namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf ifama gaafachaa jiru maaliif waan ishiin balleessite hin jiruudhaan guyyaa 3 hojjette viidiyoo 3dhaan jechuudha gadi isaan galabbaxxee jechuudha na gadi isaan galabbaxxee miila isaanii asii ol samii irratti akka isaan mirmirsala asii ol garagalchan goote jechuudha gootaati jabduudhaati cimtuudhaati har'ayyuu taanaan boruyyuu taanaan jabaadhu jechuu jaallanna baazawee jechuudha yeroo jalqabaa yeroo dura jechuudha akkattaadha bamanaa ishee akkas gootee eenyu dhiirri hamanee maal ta'an dhiironni baay'een Ruutaan hin hawwu isa dhugaan sin jedhe garuu xiqqoo ishee jechuudha sammuu mucaa dhalatee kana mucaa xiqqaa kana jedhamu dhabalee jechuudha garuu immoo haadha faana ta'ee akka barbaade bahee galee dubartii hammatee dhufuurra caalaan miidhamu mucichisa jechuudha na isa kanadha gooftaan koo sina heebbisuu waan dhiira gowwaa jechuudha dhiira akkattiidhaan jechuudha paantii dubartii jala kaatu sinaa hoolchu sinirraa haa qabu dhiira dhaabbataa dhiira qajeelaa dhiira utubaa ta'e gaa'ela isaatiif dhala isaatiif mana isaatiif yaadu siniif haa kennu sinin jechuun jaalladha hordoftoota kiyyaa qaaliiwwan sinin jedha anaaf immoo maatiin haa ta'ana jabeessaa